Essa buutee dhugaa. Harka fuune nagaa fi araarrii ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos bakka isin jirtan hundumaatti isiniif haa ta'u. Guyyaa har'aa odeeffannoo ajaa'ibaa tokkoon isinii qabadhee dhufe. Waan inni har'a isinii qabadhee dhufe kun kanaan dura irra deddeebiidhaan dhimmi amantaa keenyaa isin ilaallatu. Dhimmi Oromoollee isin ilaallatu. Ati mataan kee karaa sirrii kallattii sirriirra hin jirtu irraa deebi'i jennaan. Har'aa kaasii dhimma raajotaa dhaabi dhimma amantii dhaabi jennaan kan irraa deebi'u didee dhimma mucaa Diinaa'ol jedhamu gadi fageenyaan isinii ibsuudhaaf maalummaa isaa gara raajotaatti utuu hin darbin gara saamtotaatti utuu hin darbin dura saamtota halaloota duuriyyee akkasii kana dura dhabamsiisuun akka nurra jiraatu isinitti agarsiisuufan dhufe. Qabeenya haadha manaasaa ishee waraqaa ragaa sirriitiin fuudhee biyya Arabaatti ergee irraa saamee deebisuu diduusaa. Waggaa 4 kan isheen itti dhamaatee dadhabdee hojjette lafa bitannaa, mana jaarrannaa, mi'a manaa guuttannaa akkasumas hojiin qabu motora naa biti jedhee sababii garagaraatiin erga irraa nyaatee booddee mucaa kana ganuusaa. Maqaan inni ittiin kanaan dura waamamaa ture Diinaa'ol kan jedhu kan hin taane ta'uusaa fi akkasumas immoo otoo gaa'ela hin qabu jedhee maqaa jijjiirratee mana murtiitiitii waraqaa gaa'ela hin qabu jedhu baasifatee warra kaan isinin fuudha jedhee maallaqa irraa nyaachaa turuusaa fi akkasumas immoo warra kaan immoo fuudhee wajjiniin kan jiraataa jiru ta'uusaa ammas ragaa qabatamaa isinii dhiyeessina. Dhimmoota amma isinii kaasaa jiru kanarratti ragaa waraqaa, ragaa footoo, ragaa sagalee, ragaa viidiyoon isinii dhiyeessaa amma dhumaatti na hordofuun dhiisina. Dhimma kanas namoonni biraa arganii barumsa irraa harka argataniif dubartoonni biraa nyaatamuurraa akka oolaniif laayikii, sheerii, sabskraayibii, riipoostii gochuudhaan na hordofaa. Kan biraan dhimma dhugaa irratti hundaa yeroo hundumaa argachuu barbaaddan immoo peejii kana fooloo gochuu hin dagatinaa. Egaan odeeffannoo gootti kallattiidhaan yeroon darbuu gurbaan kun yeroo hundumaa ijoollee durbaa haadhaa fi abbaa maatii wajjin arrabsaa kan oolu ta'uusaa naa ilaala. Allah sirbita handhuura keessa boolla rirmaa fakkaatu dhaqii duffannaa geeffadhuuti kootu. Amma handhuurri kee maal fakkaata beektaa? Boolla rirmaa fakkaata. Guddis baddee kan akka hin taanetti guddatte, kan alatti guddatte, kan hin qabne, kan abbaaf haadha jalaa qixaaxamuu diddee baqattee godaanaa taatee olii gadi deemtee jiraattu. Sagalee maal hawwitaati sagaagaltuu fakkaataam. Safuu Oromoo duudhaa Oromoo cabsitee handhuura kee mul'isu jechuun qaama saalaa kee mul'iste jechuudha. Dhalawwan dalaatte, seeta laatte, guddis badde. Yootu handhuura kee ilmaanan tuutaa ishiin boollatti galtu haa hootu. Kana qabbu lafa qabbu. Salphoo soqolatte soqolan gargaara. Soqolanitti itti malee. Afurdaalla qaamatte. Maal fakkaatti ishiin sarariitti? Sarariitti beektu miti ishii mukatti tattu ishii fakkaata. Warri intala kanaa mucaa kana qabaati gorfadhaa. Yoo dhuguma sin jalatti dhangeamtee jiraate warra keessa irratti baatamtee guddifamtee jiraatte intala kana qabaati gorfadhaa. Garba bu'i harma keessa akka saa dhaltii fakkaatu sana achi nurraa qabi. Harma kee yookaan immoo akka saa dhaltii fakkaatu yookaan immoo isa akka saree dhaltii fakkaatu sana achi nurraa qabi. Qoshaasha, afurdaalla, qamatte, seeta laatte, goodaatti guddatte, godaanaa dhaqa. Atu safuun beektu kan paantii udduu keessatti kutattee qullaa kee teessee of sukkuumtu. Qafo afurdaalla atis waliin caaltu afurdaalla qafo yoo maatii qabaatti immoo maatii mucaa kana qabiidha dhukkiniin sammuu fixeetti. Miidiyaa kanarratti tajaajilaa utuu hin ta'in yookaan immoo amanaa utuu hin ta'in akka nama amaneetti tajaajiltoota arrabsaa kan oolu ta'uusaa. Kanaafis immoo ragaan waldaa kan hin qabne ta'uusaa, kan hin cuubamne ta'uusaa, namni isa barsiise kan hin jirre ta'uusaa. Kanarraa ka'uudhaan egaa namni waanuma waldaa dhaqeef amanaa ta'uu hin danda'u. Mucaan kun waldaan qabu hin cuubamne barumsa amantiis hin baranne yoo kan barate ta'e ragaa fidu. Hin baranne hin cuubamne namni isa barsiises hin jiru. Waldaas hin qabu gurbaan kun waldaa dhaqe malee. Kanaafiyyuu waldaa dhaqanii dhimma waldaa bakka bu'anii tajaajiltoota arrabsuudhaaf ga'umsa hin qabu. Ani raajiidha jedhanii warra of mul'isuuf kaatanii seexanatu dibe moo waaqayyotu dibe? Maal jettu asirratti? Hattuu kanan gadhumaatti ilaali. Leebaa hullaa uffatarraa baasanii gara fuudha qullaa. Qoshaasha. Viidiyoo kanan dabartiin hanga dhumaatti dhaggeeffadhu warraa barattaa jira. Waldaa immoo jala jeelte amee warra jettus. Kanaafiyyuu hordofaa amantichaas mini amantii kana bakka bu'ees tajaajiltoota arrabsuus dhimma tajaajiltootaas dubbachuu hin danda'u. Ofiisaa fi safuu fi safeeffannaa Oromoo nama cabsaa oolu, nama namoota gurguddaa arrabsaa ooluu fi
nama amantii kanas bakka hin buune ta'uunsaa nuuf beekama. Innumtiyyuu ofiisaa dubartoota garagaraa miidhuu fi waliin nyaachuu irratti nama bobba'e ta'uunsaa nuuf beekama. Kan biraan rasaasa mootummaan isa hidhachiiseen yeroo garagaraa footoo kaasee rasaasaa wajjin footoo of kaasee dubartootatti erguudhaan kan sodaachisu warra irraa maallaqa nyaatees immoo akkasin isin godha jedhee kan sodaachisu miidiyaa kanarra taa'es kan nu sodaachisaa oolu ta'uunsaa nuuf beekama. Egaa seerri amma keessa jiru ni beektu. Innis immoo karaa ittiin dhaloota doorsisaa jiru ni beektu. Daniinnatii keessa akka hojjechaa jiru daniinnatii akka ta'e haati manaa inni nama wajjin jiraachaa jiru. Obboleessa ishii ta'e abbaa ishii ta'e hin beeku daniinnatii wajjin hojjechaa jiru. Isa kanaafi egaa karaa seeraas akka barbaadeen gochuu danda'a kan jedhu inni kana of abdatee jira. Already hattummaan nyaachuunsaa fi seera keessa hojjechuunsaa waliin ilaallatu. Egaan doorsisisaa kun gara saamichaatti ce'uusaa addunyaan akka nuu beekuu fi seerris tarkaanfii akka inni irratti nuu fudhatu yeroo jennu dhimma kana keessas harki mootummaa nuuf galu jennee dubbachuu barbaada. Jalqaba irratti namni kun maqaalee garagaraadhaa fi ragaa garagaraadhaan nama socho'u ta'uusaa maqaan isaa inni duraa akka argitan Jifaaraa Qaabataa Dalasaa nama jedhamu ture. Amma immoo maqaa Diinaawol Qaabataa jedhuun kan socho'u ta'uusaa ilaala. Gaa'ila isaa isa duraa biyyi seerrii fi heerri butii dhorkeetti butiidhaanidha kan inni gaa'ila isaa kana dhaabbate. Ani kanaan barachaa ture magaalaa Amboo keessadha. Inni kan jiraataa ture baadiyyaa keessa waan ta'eef anis san beeku dina beekuu danda'a garuu hin beeku. Kana keessatti fedhii koo maleedha kan Diinaawol na bute. Ishii jedhee erganii butame immoo isa wajjin kanan jiraachaa jireenya eegalee. Akka keenyatti dubartiin tokko butamtees haa ta'u haala sagadaatiinis haa ta'u gaafa heerumtee safuun jira, aadaan jira, duudhaan jira. Ani ergan heerumee erga mucaan kun na butee maatii kootti maal jedheen galadheen ulaagaa haadha manaaf abbaa manaa guutee taa'e. Haa ta'uutii mucaan butamte kun erga butamte waan gootu waan hin qabneef gaa'illi ishee seera qabeessa akka isheedhaaf ta'uudhaaf waraqaa ragaa isin gaa'ilaa argitan kanaan gaa'illi ishee akka ijaaramu goote. Kunis dhugaa ta'uu sagalee isheerraa dhageenyaa dhaggeeffadha. Erga mucaan kun na butee maatii kootti maal jedheen galadheen ulaagaa haadha manaaf abbaa manaa guutee taa'e. Egaan erga butii kana gaggeessee mucaa kana fuudhee booddee mucaan kun waan tokko irra geesse. Waan isheen irra geesse maa inni butii ishee irratti raawwatame kana dura gaa'ila kan qabuu fi daa'ima kan qabu ta'uusaa bira geesse. Sagalee isheedhaan kun ragaan. Ergan isa hojii walitti dhufee booda akka inni duraan fuudhee hiikee fi akka inni daa'ima qabuun dhagahe. Anaan duratti iyyuu dubartii tokko fuudhee wajjin jiraachaa ture. Mucaa dhiiraa tokko iyyuu irraa argatee isheen immoo anaan immoo birrii qabdi kan jedhuudhaan mucattii sana yookaan immoo haadha manaasaa ishee duraa sana ari'ee baasee daa'ima irraa fudhatee haadhaaf abbaatti kennate anaan immoo na bute jechuudha. Egaa adeemsa kanaan amma immoo namni kun ijoollee kan biraa dhashee kan qabuu fi gaa'ila keessas kan jiru ta'uusaa mee footoon namni naa erge tokko ragaa mucaa isaatiitii footoon kunuutti. Mucaa ishee ragaa isa dhugaa qabdu kanaatti gaafa deebinu biyya Arabaa yoo deemtee hojjette waggaa 2 qofaadhaaf hojjettaa haati qofa abbaan koo lafa nuu kennu manas irratti ijaarranna jedhee sossobuudhaan inni kan inni biyya Arabaatti erge. Kana booda ani erganni na butee mana isaa ergan buletti maal jedheen deebi'ee maatii kootti gala kanan jiru ani gaa seeraadha mana abbaa manaa guutee wajjin jiraachuu eegale. Haa ta'u jireenyichi inni jiraannu inni qabeenya ittiin haadha manaa bulfatu otoo hin taane wanta ittiin uffata iyyuu hin qabu. Surree tokkoof tiishartii tokko caala ofirraa hin qabu. Isa kana keessatti ani biyya ormaa kana deemee hojjedhee jijjiiruun qaba. Bakka mana koos guddifachuun qaba. Akka nama tokkootti ani bakka ulaagaa dubartii tokko guutee jiraachuun qaba dheetan deemuu filadhe. Deemee akka nama tokkootti maatiin isaas immoo lafa nuu kennanii mana irratti ijaarradhaa jedhanii isa kana keessatti hamma lafa bittanii mana jireenyaa irratti ijaarradhaa. Atis daftee biyya ormaa keessaa gara biyyaatti akkana deebitaa waggaa 2 hojjennaan si gaanaan jedhan. Isheen ani biyya ormaa nan deemee akkan deemeen ani sana namane
amantaadhumaan deeme lafichi immoo kenname irrattis immoo mana hin ijaaree yeroo sana jechuudha. Erga isheen biyyaa baatee booddee sababii garaagaraa itti uumuudhaan akka isheen hin dhufne taasiseetu lafa bitannaa jedhee yaada jijjiirsiseetu maallaqa ergisiisee lafa inni bite maqaa isaatiin kaaree meetiriin 200 ragaan kunootti ilaala. Hedduudha ajaa'ibam wajjin harka keetii. Kana hundumaa erga raawwatee booddee immoo mucaa kana dhiisuu waan barbaadaa jiruuf hojiin qabu akkasumatti hin taa'ee jira. Motora yoonaa bitte malee jedhee motora birrii 80,000 yeroo sana bichisiifatee ragaan sagalee ishee ammas kunootti. Motorri inni mara taa'ee jiru kana motora kana sanatu bitee turennaa sana hojiin qabu hojiin hojjedhaa motora bitiittiin hojjeddee baadiyyaarra gara magaalaatti nama deddeebisee hojjedhaannaan isheedheen motora kana bitee sana birrii 80,000 isa kanarree nagaadee jira waan namti na amane tokko hin jiru. Egaa kana qofaa miti gaa'ila mitiiree mana koottan gala jettee yeroo garagaraatti meeshaa mana keenyaa nuu guuti jettee waan akka biifee waan akka qumsaaxinii kana waan garagaraa akka inni bituuf maallaqa itti ergaa turte. Haati koo dhukkubsattuudha abbaan koo dhukkubsataadha isaaniin gargaaraa isaanii yaalaan jira jechuudha amma sababii kanaafini yoo waaqa sodaatee ofiisaati akkasitti naaf deebisudhee yaadaa ture meeshaan manni as taa'ee ergaa turellee kanas taa'ee hojjechiisaa turellee lafuma sanallee mana ijaarrameeyyuu miti lafa kophaatti ergasii galeessa isin ergeen ture risiitii kan lafti ittiin bitame maqaa isaatiin kan bitame isallee naa deebisadhee yaadee ture isallee naaf hin deebisne si jammir maqaan isaa Diinaa Ol miti. Maqaan dhaloota isaatiiyyuu miidiyaa kanarratti Diinaa Ol jedhee of moggaase malee maqaan dhaloota isaatii Jifaaraa Qaabataa Dalasaa jedhama. Kan maatiin isaa ittiin beekan, kan firoonni ittiin beekan, kan hiriyoonni isaa ittiin beekan Jifaaraa Qaabataa Dalasaati malee Diinaa Ol miti. Ammas maqaa Diinaa Ol Qaabataadhaan jira garuu maqaan isaa dhaloonni isaa kan duraan seerri beeku kan duraanii fi inni ittiin wal beeknee seera gaa'ila keenya raawwanne Jifaaraa Qaabataati. Akkuma waraqata irratti isin ergee. Erga kana hundumaa irraa nyaatee manichis gugguutamee booddee sin barbaadu sin beeku jedhee xabii garagaraatti kaasuutti ka'e. Kanarra darbee iddoo garagaraa buluudhaan dubartoota garagaraa wajjin ciisuudhaan footoo garagaraa bifa kana fakkaatuun hoteelarraas akkasumas dubartoota garagaraa wajjin ciisuudhaan akka isheen abdii kutattuuf footoo akkasiitti ergaa ture jechuudha. Ilaala. Otoo anaan samaanaa ta'ee jiru otoo dubartii samaanaa ta'ee jiru. Akka kanatti dubartoota wajjin hoteela keessatti kan inni qullaa ciisee ka'e kan inni ishee kana wajjiniin ka'ee natti erge suuraan akka kanaatti jechuudha. Akka kanaatti kan mul'atee jiru kana qofaa miti waa baay'eetu jira. Ani garuu waaqayyotti kenneen dhiisee waan an ofii kootii humna dhabeef waan an ofii kootii dadhabeefan waaqayyootiin dandeessaa jedhee callisee dhiisee dadhabbii koo waggaa 4 hundumasaa na nyaatee dhiisee ani immoo ergasii kunoo haadha koof abbaa koo yaalchisaa jira. Ammas gaafa lubbuun jiranitti isaan yaalchisa dheen kunoo gola ormaa keessa guggufaa jira. Waaqayyo immoo dafqa koon dhiisinii jedhee waaquma irratti gatee dhiisee jira. Akka kanadha ani dhugaa dubbachuu fi beekuma dubbachuu dhiisee miidiyaa kanarratti akka nama tokkootti ani dubartii safuudhaan guddatteedhaan haadha koof abbaa koo nan kabaja. Miidiyaa kanarratti bahee waan dubbachuun barbaanneef an callisee miidhamee taa'ee malee ani gammachuu qabaadhee miti. Inni amma fuudhee kan jiru dubartii sadaffaadha. Sadaffaa wajjin jiraachaa jira. Erga kun hundumtuu irratti raawwatame booddee hamileen mucaa durbaa kanaa hammam maal akka inni ta'uu danda'u tilmaamuun nama dhibu. Biyya namaa keessa jirti. Abdii isheen qabdu hundumtuu jalaa nyaatameera. Mana kooti jettee kan isheen itti dhamaa turte hundumtuu jalaa zeerootti deebi'eera jechuudha waggaa 4 keessatti. Hamilee ishee ammam akka cabu beekuu danda'a. Kun dhuguma dhimma dhugaadhaaf nama dhaabatudha. Bineensa guyyaa saafaa nama qalee nama nyaatu kun. Kanaafiyyuu dhaggeeffadhaa isinitti hima. Nama akkasiirraa of eeggadha. Hamilee mucaa kanaa cabe maaliif akka inni akkas ishee godhu isinitti hima dhaggeeffadhaa. Obboleessa dhiiraa ofirraa hin qabdu jedhee akka inni ishee doorsisu sagalee ishee taa'anii dhaggeeffadhaa. Ani motorri inni qabatee deemu motorri mataa isaatti anatu bitee lafa kanan bitee mana kan ijaarrame meeshaan asii ergee meeshaa achitti hojjechiifame kana hundumasaa wanti inni naaf kenne tokko hin jiru.
Ani immoo bakka humnan ittiin fudhadhus hin qabu. Obboleessa naa dubbate yookaan naannolee naa fuudhullee hin qabu. Yaa Waaqayyo ati naaf lolii ati naaf dubbadhu. Ati gara koo naaf gorii dheetanii Waaqayyo irratti gatee dhiisee kanaaf immoo amma na aarsee bakka karaa seeraas fudhachuu hin danda'u. Dhugaan jiru kun immoo miidiyaa irratti illee haa ba'u jedhee kanaan immoo gara keessan dhufeefi egaa seerri amma keessa jiru ni beektu. Innis immoo karaa ittiin dhaloota doorsisaa jiru ni beektu. Daniinnatii keessa akka hojjechaa jiru daniinnatii akka ta'e haati manaa inni nama wajjin jiraachaa jiru obboleessa ishii ta'e abbaa ishii ta'e hin beeku daniinnatii wajjin hojjechaa jiru. Isa kanaafi egaa karaa seeraas akka barbaadeen gochuu danda'a kan jedhu inni kana of abdatee jira. Already hattummaan nyaachuunsaa fi seera keessa hojjechuunsaa waliin ilaallatu. Namni seera keessa hojjetu namni waa'ee seeraa haasaa oolu dafqa namaa hin nyaatu, dadhabbii namaa hin nyaatu, sobaan ragaa namarratti hin ba'u. Ofii xurii hojjetee qulqullummaa fakkaate immoo miidiyaa kaara taa'uun ani gaafa dhaloonni akkasitti jala deemanii komantiis barreessaa inuma argaa numa wanteedha maal jedha garuu dhaloonni kun dhaloota burjaajaa dhaloota sammuu hin qabne wajjin jiraachaa irra. Ani waggaa 5ffaadha biyya ormaa keessa kanaan hojjechaa jiru. Waggaa amma kanaa keessatti wanti nani kana jedhee dubbachuu danda'u yoo jiraate dhiphachuu fi boo'urraan kana fe'e. Jireenya koo keessatti of dhiphisuurraan kan hafe wanti ofii godhus hin jiru wanta ani ofii godhes hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi abbaan koo dhukkuba narviitiin dhukkubsachaa jira. Maazariin koo immoo dhukkuba onnee dhukkubsachaa jirti. Ani erga dhukkubsachuu qabanii maazariin koo irra turaniiru. Maazariin koos dhiyoottidha kan isaan qabamanii erga kanaan yaala jechuudha. Karaa mana yaalaas ta'ee karaa charchiidhaanis iddoo garaagaraa geessuudhaanii yaalchisaan ture jechuudha. Kana keessatti obboleessa dhiiraa immoo hin qabu. Nuti dubara bichaadha. Kana keessatti egaa hammam akka ulfaatu isiniyyuu beektu. Ilmoon dhiiraa maal akka hojjetuu fi itti kamitti akka nama gargaaru isiniyyuu beektu. Waan isinitti himu tokkoyyuu hin qabu. Garaan keessan yoo isin gadde Oromoon yoo dhuguma dhugaa beekate dadhabbii mucaa kanaa hamilee mucaa kanaa waan irra ga'e kana dhugaadhaaf dhuguma Oromoon hin dhaabate yoo ta'e dafqi mucaa kanaa hamileen mucaa kanaa iddootti akka deebi'u Oromoon irratti hojjetuuf. Mucaan kun mucaa biyya Arabaatti amma onaan rakkataa jirtu yeroo taatu biyya kana dhuftees dhimmi kuni maal onaa kenni waan kan koo ta'e amma dandeessu immoo irraa naa kenni dadhabbii koodhaatti dhiiganitti dhangalaasi jettee dhuftee biyya kana seentee gaafa ishee kadhattu tuffii biyya irra hin jirree fi doorsisa isheedhaaf maatii ishee irraan ga'aa ture amma maatii keen ajjeessisa jedhutti. Mucaan kun maatiin ishee nama dhukkubsatanii dhukkuba garagaraadhaan qabamanii jiranidha. Haadhaaf abbaan ishee ammayyuu haadhaaf abbaa ishee gargaaraa jirti. Kanaaf iyyuu qabeenyi mucaa kana akka jalaan gurguramne akka jalaa hin jijjiiramne dafqi ishee amma gaafa isheen dhuftee seeratti himattee iddoo qabattutti dhimmi dubartootaa dafqa mucaa kanaaf gidduu seenuu qaba. Qabeenyi mucaa miskiina kanaa dafqi ishee amma isheen dhuftutti seerri gidduu seenee dhorkaa itti abboomee qabuu fi qaba. Ragaa isinii dhiyeessaa jirra kuno. Lafti ishee qabeenyi namni inni qabateeru mootorri inni oofaa jiru manni inni ijaaree waan keessa jiru wajjin to'annoo seeraa jala akka inni ooluuf dhimmi dubartootaa kana irratti hojjenne jettan mucaa kanaaf qaqqabaa fi xumura irratti wanti dhugaa jalaa dhokatu hin jiru. Gurbaan kun hamilee ittiin dubartoota keenya arrabsu ijoollee durbaa keenya arrabsu hamilee ittiin tajaajiltoota qeequ beekumsa ittiin tajaajiloota kallattii qabsiisuu danda'u hin qabu. Ofii achi barbaarii duuriyyee saamicha irratti bobbeedha. Qaamni ani dubartootaaf hin dhaabbadhe jedhu dhimma dubartootaa mirga dubartootaan kabachiisa jedhu dhiira kan biraafis dubartoota kan biraafis barumsa ta'uu akka danda'utti tarkaanfii biyya Amboo keessatti mucaa kana irratti fudhatamuun Oromiyaan guutuun addunyaan guutuun dhimma dubartootaa irratti barumsa akka argachuu danda'u tarkaanfii walqixaa hamilee ishee irratti gaa'ila ishee irratti qabeenya ishee irratti dadhabbii ishee waggaa 4 irratti hojjetame dhimmi dubartootaa tarkaanfatee falmee fi nutti agarsiisuu danda'u turreera. Qaamni seeraa nama itti gaafatamummaan seeraa itti kenname akka itti kennametti socho'uu dhiise footoo kaasee haalota garagaraadhaan tarkaanfii isin irratti fudhannaa akka goona jechuudhaan
waan itti kenname kanaan dhaadate miidiyaatti ba'e saba kana doorsise saamaa jiraachuu isaa hubatee dhimma tarkaanfii seeraa barbaachisu mucaa kana irratti akka nuu fudhatu ammallee hin gaafanne. Maaliif namni kun qaama seeraati. Qaamni seeraa qaamni mootummaa qaamni rasaasa hidhatee jiru miidiyaa irratti gadi ba'ee waraanni mootummaan kan inni hidhachiise daangaa biyyaa nagaa biyyaa akka inni eeguuf malee akka inni miidiyaa irratti hidhatee dubartoota biyya Arabaa jiran doorsisee maallaqatti nyaachuu fi akka inni nama doorsisee waan barbaade namaan jedhuun ittiin nama rabsuuf hin hidhachiifne. Kanaafuu tarkaanfiin seera qabeessa akka irratti nuuf fudhatu hin gaafatan. Mucaan kun to'annoo seeraa jala nuuf ooluu qaba. Waan daangaarracee waan hin barbaachifne raawwachaa jira. Fayyaa ta'a. Eessa buutee dhugaa?